Esa jirtaati. Ati eessa badaa jirta? Ati seegaa jira. Dhugaadha bara akkamitti sheemitu jiru qaba galtira sirriitti gadi fidaa jiru harroos ta'anii fixxu. Mul'achuu gootanii zarmaan isaa dura si arrabsitu baratanii. Namni amantiidhaan waa simbira kaachuu hin danda'u hin beektu ni kana. Sirriitti arrabsituun sirriitti miiccitanii arrabsitu iyyuuti. Kan isin arrabsuu qabdan sirriitti arrabsuu qabdu. Okay. Umuree waggaa 20. Isfuu dheeraa umuree waggaa 20 ni titi sun umuree waggaa 20 miti. Incaalti. Incaalti isheen immoo umuree waggaa 20 miti. Ameerikaadhaa fuudhee kan hingata warra waggaa 20 malee Itoophiyaa keessa 20 kan darbe baay'ee jira. Nuna bara 1990 meeqa darbina waggaa 20 fagee. Okay. Ammas hin meechuudha. Gaafa bakkeetti na argitan. Maaliif na sodaatti maaf nagaa nan gaafattanii? Na gaafadhaa nagaa rakkoo maalii qaba? Yes immoo. Ani jechuudha. Rabbiif garanaa ta'u kushina arabaa keessa isa macarrashaan keessaa ba'e. Isiniinis rabbiin sinaa baasu. Dhugaa rabbii hojiirra madaanaa baay'ee mar'ummaan kee garaachi kee kulaaletiin kee kaleen kee kanaaf hin jiru. Dhukkubsatee dhuma. Baay'ee hojiin baay'ee taraa madaana keessa keessummaa waamuu. Sorry. Keessummaan hin dhufaa ayyaanadha. Hin faradamus ayyaanadha. Ngin takkaa nyaatu garuu suma takkaa nyaatan hojiin baay'ee taraa madaana keessa baay'eeta. Garuu nuna yaadeen madaamii koo tinaa dawwalaamee silki warra achi jirtan warri kaatarii jirtan baay'een ishee yaade maaliif kan ishee yaadeen jettanii iyya ishee jechuudha. Iyya ishee yaade halaawaa keekota isheen firiijii ishee keessa naqattu nyaachuu ruuzii kana nyaachuu dhuga malee sun argadheena nyaadhare isaanii nyaachuu halaawaa ramadaanaa nyaachuu sixoota yeroo arafaa namaa kennamu sassaabbachuu innillee wanaadha. Wanaanna torbee lama tafe sadii isaa rakkoon qabu sakarratti deebina saasitti. Naqamtee jirtaayii yes gaaddoo naqamtee nan jiran dhuftaa? Okay. Isaanii nyaachuun anama baay'ee iyyi madaamii dirasii suusii natti ta'e jechuudha. Baay'ee yaadee nama ishee dhugaan sanitti mabarra. Yeroon bira jiru waan nama ishee yaadu natti hin fakkaanne. Yeroon Itoophiyaatti gala garuu sirriitti ishee yaade. Silkii ishee harkaan fuudhame nan dawwalaa fi kanuma iimoollee ta'u yoo masmaraan dawwaluu fi dadhabe. Inna naqamteen akkas miti jechuun maal jechuudha? Naqamteen akkas miti jechuun maal jechuudha? Moo manni keenya mana citaatti gala sitti fakkaata? Naqamteen akkas miti jechuun kee maal jechuu barbaadde taate? I swear God. Warroonni waan badaa jalatti barreessan mi'uutii kan jedhamu jira beektuuni lammatatti hin deebitanii takkaa malee lammatatti hin deebitan. Inni arraba keessanis ni TikTokiin. Inna dhugaa baay'een si yaade madaam. Dhuguman sitti ma dhugaa amma viidiyoo jedhee si erga na dhaggeeffadhu. Baay'ee tokkoon si yaade. Si yaadeera iyyuu baay'een si yaade. Waayifaayi kenna yaade. Inni tijaarsa kee guyyaa jimaata nu fuudhee reestooraantiidha nyaata nuu bittu na yaade. Inni ijoollee kee wajjin sassaabamnee mataa na dhukkubsaa oolan sa'aatii 24 hirribana dhawwan na yaade. Biraan naagaa TikTokii kun takka taattalti isheen corgoggeen tokko jirti. Corgoggee Saawudii tokko jirti takka taattalti ishee argadheera irraa jette TikTok irratti. Hayiwaana kana. Hayiwaana haadha kee. Dhugaa bara. Inna baay'ee tokkoon si yaade dhugaa. Sirriitti si yaade mooti. Rakkinni ati natti agarsiiste waggaa 4 guutuu Kaataar keessatti jechuudha. Hamma irraan fadhoon. Duddi koollee garuu wal'aanameeyyuu bootaatti deebi'eera. Innati hojiidhaan warra nagaya baaste jechuudha.
innati iyyan sammuu koo maraachite immoo gara namaan waliin naqa sababa keetti naqa inna baay'ee tokkoon si jaalladha madaa waan fedhe yoo ati na goote ani sin jaalladha dhugaa maaliifi dafqii keenya gara jira waan ta'eef nan dhalle mareeda guddiste taati thank you amma baga jalaa dhufte maalan jalaa dhufaa callaan jee bareedaadha callaan jee koo gaariidha bara callaa bareedaa qabdi bisheen ikkoo amalan qabdu malee okay nama olga shine interview go qaba arkike qalabati qaba arkike qalabatiin irra jiraan gobas targa geeti interview go etin odin ba isini okay umarin ke dek umarin ko Shantamishon. Yes. Sebagai naga jelati kasih nama. Jira naga. Karena di Ramadan kan ada ufte saja marte. Hoji fit itu mau gana hoji fit itu. Ati. No. Hojin kabukan ni mali fi saati kana jolli ega wanti fi jolli beranantira. Gobas. Achetin tarvinsi goda kamera bantu dubarti mana kanatti dira male. Okay? La kongo. Okay. Umurin kami kalau bo. Umurin kia didam. Umurin kami dapat begini lo bu. An nama sabu. Kau buat emana sih gadi tahu buat alafat. Ma so ba miti ma ati na kanatti murteessu dandeessu maat. Umurin kee gaariidha. Jaalalleen qabanyaati. Lakkii homaa tokkoon qabu. Durummaa qabda sirriitti. Sanuma akka gaarii. Durummaa intervii godhane. Ani warra jaalallee qaban intervii godhan. Si miti bar warra durummaa qabu warra singilii miti. Warra jaalallee qaban intervii godhan. La ani singiliidha dhugaa rabbi. Dafa jira. Michuudha tokko dogoggortee dhiiruma jechuudha. Dhiiruma wajjini. Kiiskiisin goone. Kiiskiisin goone. An dhiiruma kana ayyuu bare wanuma dhiira ta'e kana ayyuu akkuma biyyooruma kana keessa jiru arge malee dhiiruma kana argee hin beeku an biyya keenya dhiirri hin jiru. Ilma du'ee? Okay. Facebookidhaan eenyutti herumte, Imoodhaan eenyutti herumte, TikTokidhaan eenyutti herumte, silkiidhaan. Nama tokkotti ni herumnaan kalaa su TikTok nan dalagaa immoo nama tokkotti ni herumnaan gara hundaanuu. Wallahi jedhe. Wallahi jedhe. Wallahi. Nabi. Maa asirra ramadaanatti nan kaa.